Harkafuune akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisootaan hedduu ilaalla. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa. Waraanni garee Balaayii fi hoogganaa Xaaliyaanii Jeneraal Maaliin yeroo danuu walitti banamee keessatti garee lachanuu keessaa namoota hedduutu dhume. Faashistiin Xaaliyaanii xiyyaaraa fi meeshaalee ammayyaa gurguddaa fayyadamaa tureera. Lola bitootessaa hanga eebilaatti taasifame irratti gareen Balaayii muraasni booji'amanii turan. Tooftaan riphee loluu Balaayii baay'ee cimaa waan tureef tooftaa kanaan Xaaliyaanotaa fi baandoota yookiin basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaagaraa irratti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaa mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balaayii Dallaqaa Qilxuu irra aanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutan. Xiyyaara meeqa itti erganiis qabachuu hin dandeenye. Yeroo danuu Balaayii rukututti Balaayiin dhumatu. Tooftaa jaarsummaanis Balaayii qabuu dadhaban. Mucayyoo isaa booji'anii Room geessanis deebisanii Itoophiyaatti hidhani. Balaayiin mucayyoon kee deebiteetti kottu ilaali. Goojjamiis ni bulchita. Kottu nuun araarami jedhanii xalayaa barreessaniifi ture. Balaayis tooftaa isaaniitti baree tole haa ta'u Goojjamii fi intala koo argannaan maalan barbaada. Anas nama ergaatii na fuudhaa jedhee deebiseef. Xaaliyaanonnis raayyaa Xaaliyaanii keessaa ajajaawwan waraanaa kan ta'an ciccimoo lamaa fi nama turjummaana ta'e afaan isaanii hiiku tokkotti ergan. Balaayis jaroota qabee fannisee xalayaas barreesseef. Namoota ergitan lamaan sirriitti keessummeesseera. Intala kiyyas kan uume Waaqa. Yoo fedha Waaqaa ta'e nan fuudha. Biyya koo intala tiyyaan hin jijjiiru jedhee deebiseef. Kana booda Balaayii loltoota isaa ciccimoo Xaaliyaanotatti ergee intala isaas mana hidhaa Dabra Maarqoosii baasee biyya isaa bilisa baase. Bara 1933 faashistiin Xaaliyaanii biyya gadi dhiistee badde. Haayile Sillaaseenis jalqaba kan dheesse waggaa 5 fi Ingilizii magaalaa Baaziitti mana bitatee jiraachaa ture. Yeroo kana deebi'uuf dirqamee loltoota Ingilizii muraasa qabatee gara dhihaatti deebi'e. Balaayii Dallaqaa yeroo kana gurri isaa Goojjam qofatti osoo hin taane biyya Itoophiyaa irra darbee galaanaan gamatti oduu guddaa ta'eera. Balaayis yeroo kanatti loltoota hedduu horatee jira. Waa'een ciminaa fi dandeettii isaa kun akkuma gurra Haayile Sillaasee bu'een Haayile Sillaaseetti shakkii guddaan guutame. Yeroo Haayile Sillaaseen deebi'u kana Balaayii loltoota 40,000 hanga 45,000 ta'u qaba ture. Haayile Sillaaseen Xaaliyaanii dheechee gaafa Itoophiyaan gootota akka Balaayifaan bilisa baatu deebi'ee mootii gonfoo of godhuun labsii labse. Abbaan biyyaa biyyarraa dheechee gaafa biyyi bilisa baatu aangoof deebi'e. Goototuma diina ari'an sana immoo bulcha. Simagan labsiin isaas nugusni badee deebi'e. Aangoo gatee badetti deebi'e kan jedhu ture. Akka deebi'eenis namoota hedduu fi aangoo gurguddaa kennee Balaayiif aangoo xiqqoo kenne. Kana malee Balaayii Dallaqaa goota faashistii barbadeesse ta'uu waan beekuu fi of shakkee akka dhaqe isa gabbaru ajaje. Balaayii garuu gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqoluu galtuun gabbaraa jedhee didee qabsootti bubba'e.
gammoojjii soommanii fi sulula laga Mormor yookiin Abbaay galee lola cimaa loltuu Haayile Sillaasee waliin walitti banan. Waraana cimaa ta'eenis waraanni garee Balaay osoo hin milkaa'in hafe loltoonni hedduun du'ani. Kun baqatanii Balaay immoo qabamee gara mana hidhaa Finfinnee galee murtiin hidhaa umrii guutuutti murtaa'e. Balaay mana hidhaa kanas cabsee gara Goojjam osoo imalaa jiru qabame. Mana murtiitti dhiyaachuun mallattoo Haayile Sillaasee mallatteesseen amajjii 1937 obboleewwan isaa lama waliin akka gooticha Salaalee Agarii Tulluu fannifame. Balaay Zallaqa abbaan Koster gooticha biyya bilisa baase gaafa Haayile Sillaaseen biyyatti deebi'u aangoo akkam argata laata jedhanii eeganii hangeeffamuun hafee finyoof laatame. Olmaan biyya bilisa baasu biyya Itoophiyaa mootota jalloo biratti akkasiin deebi'a. Balaayis of duratti muka fannoo qophaa'e ilaalee kun anaaf hin turre Haayile Sillaaseef ture Itoophiyaa goonni siif hin dhalatin jedhe. Balaay jireenya isaa keessatti haadha warraa 4 fuudhe, ilmaan 8, dubara 4 fi dhiira 4 Yeshiroom, Yeshiwarq, Malkaamnesh, Yeshimmabeet, Admaasuu, Gooshuu, Baahiruu fi Malaakuu kan jedhamanii horateera. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa Balaay Zallaqa asumarratti xumurra. Yeroo biraa seenaa goototaa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Seenaan Balaay Zallaqa kun kitaaba seenaa qabsaa'ota Oromoo fi wareegamaa jedhu irraa kan barreessaan Baqqalaa Lataa Warquu barreessirraa kan fudhatamedha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaan booda seenaa fuulduraa keenya tolcha. Kunoo har'a keenyarra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a keenyarra seenaa afaan saaqneerra. Kara deemtuun waccii. Kara deemtuun waccii waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna baalchaa saafoo haasofna. Waa'ee Balaay haasofna Balaay Zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna. Waa'ee Abdiisaa haasofna Abdiisaa Agaa haasofna. Adamsituun waccii. Kara deemtuun waccii. Waa'ee leencaa haasofna waa'ee leencaa haasofna. Chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaa like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Horaa bulaa.